Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kiristoos du'aatii ka'eeraa, humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee, Addaam ni bilisoomee, kana booddaa nagaa fi gammachuu ta'e. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa, wangeeltuu fi hundumti keessan akkam ooltanii, akkam jirtu, akkam turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfina teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga guyyaa shanaffaa torbee du'aa ka'umsaa jimaataatiin isin ga'e baga wajjumaanuu geenye. Egaa guyyaa tokkoffaa, guyyaa lammaffaa, guyyaa sadaffaa jennee guyyaa jimaataarra geenye jirra. Guyyaan jimaataa kun immoo maaltu barsiifama, maaltu himama kan jedhu waliitiin kan laallu taana. Guyyaan shanaffaa torbee Faasigaa jimaanni qulqulleettii mana kiristaanaa jedhamu. Gaasni maqaa kanaa Arbi ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይባላል yookiin immoo jimaanni qulqulleettii mana kiristaanaa jedhamaa jechuudha. Kana gaafa jennu guyyaa kana qulqulleettii mana kiristaanaa du'a Kiristoosii fi du'aa ka'umsa Kiristoosiitiin hundaa'uu ishee kan itti yaadannudha jechaadha. Guyyaa kana immoo manni kiristaanaa du'a Kiristoosiitiin yookiin immoo du'aa ka'uu Kiristoosiitiin hundaa'uu ishee wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 irrattis kanaafidha. Simoon Phexros yaa ilma Yoonaati kattaadha. Kattaa koo kana irrattis mana kiristaanaa kun ijaara. Alli ol diiguu hin danda'u jedhee akkuma dubbate abbaan mana kiristaanaa guutuun mana kiristaanaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ta'uusaa kan irraati barannudha jechaadha. Kanaaf egaa mana kiristaanaatiif ofii isaa waa'ee ishee dabarsee of kennuu fi manni kiristaanaa immoo qaama Kiristoos ta'uu ishii Efesoon boqonnaa 5:21 irratti gooftaan keenya dubbatee jira. Raajotaa fi bu'uura duukaa bu'ootaa irratti ijaaramtaniittu በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል። Raajotaa fi duukaa bu'oota bu'uura isaanii irratti ijaaramtaniittu. Kanaaf Kiristoosiin bu'uureffamuu ishii, ijaaramuu ishii, walitti qabamuun keenya immoo yookiin immoo tokkummaan keenya immoo mana kiristaanaa Kiristoosiin ta'uusaa Efesoon gubbaa irratti barraa'eetu kan argannu. Inni biraan manni kiristaanaa dhiiga Kiristoosiitiin dhiqachuu ishii. Egaa akkuma faaruu irratti ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ብዬ ለፋ ፋሲካ ከበጄ ብዬ ለፋ ፋሲካ ከበጆ ንቁልፍቴ ዲጋ ክርስቶስ ንቁልፍቴ ዲጋ ክርስቶስ ወምድርነ ትገብር ፋሲካ ወምድርነ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ብዬ ለፋ ፋሲካ ከበጄ ብዬ ለፋ ፋሲካ ከበጆ ንህድቀቴ ዲጋ ክርስቶስ ንቁልፍቴ ዲጋ ክርስቶስ jedhamuun akkuma faarfatamu dhiiga Kiristoosiitiin manni kiristaanaa dhiqachuu ishii Raa'ii boqonnaa 1 lakkoofsa 6 hanga 8 gaafa ilaallu lammiidhaan qooqaatiin waan hin filamneedhaaf dhiiga Kiristoosiitiin kan bitamne hundi keenya maatii tokko lammii tokko taanee
jireenya argachuudhaaf deddeebi'uu keenya Raa'ii boqonnaa 5 irrattis akkuma kaase kan nu hubachiisudha. Kanaagaa kabaja warqeen osoo hin ta'in dhiiga gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin kan bareedde kan miidhagde ta'uu ishii nu hubachiisa. Keessumaa tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:18 gubbaa irratti gaafa ilaallu adda adda kan ta'e jireenya adda adda ta'e irraati filamnee gara isheetti gaafa dhufnu boqonnaa kan itti argannu manni kiristaanaa Kiristoosin ijaaramuu ishii, Kiristoosin argamuu ishii kan nu hubachiisudha. Kana yaadachuudhaan manni kiristaanaa jireenya mana kiristaanaa ni kabajji jechaadha. Manni kun mana kadhannaa, manni kun mana bara baraa, lafatti foon isaa, lafatti dhiigni isaa argamu, dubbiin isaa bakka itti baratamu, sanyiidhaan, hiddaatiin, qooqaatiin, qabeenyaan, beekumsaatiin otoo nu hin qoodiin hundi keenya hiyyeessis, sooressis, inni qabus, inni hin qabnes bakka kanatti argamee bakka inni boqonnaa itti argatu, jireenya itti argatu, waa'ee badiisaa itti boo'u, waa'ee rakkoo isaa itti himatu mana kiristaanaa dhiiga Kiristoositiin hundaa'uu ishii torbee kana keessa guyyaa 5ffaa irratti qulqulleettii mana kiristaanaa jechuudhaan kanaafidha. ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውድስት ቤተ ክርስቲያን ቤተ ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ቤተ ሃይማኖት መነ ክርስቲያና መነ ክርስቶስ መነ ክርስቲያኖታ ገሙንሳ መነ ክርስቲያና tokkummaan kiristaanotaa mana kiristaanaa ijaaramees kan jiru mana kiristaanaa jedhameetu waamama. Kana irratti gaa wanti nuti baruu qabnu guyyaa hundeeffama mana kiristaanaa itti hundeeffame yookiin immoo waa'ee kabaja mana kiristaanaa guyyaa kana manni kiristaanaa ni barsiisti. Kanaafidha qulqulleettii mana kiristaanaa abbaan mana kiristaanaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos ta'uusaa dhiiga Kiristoositiin kan hundoofte maqaa Waaqayyootiin kan bu'uureffamte ta'uu ishii Kiristoos immoo mana kiristaanaaf guutuu mana kiristaanaa ta'uusaa asirratti ni ilaalla. Maal jedha? Efesoon boqonnaa 5:21 gubbaa irratti yaa haadha warrootaa sodaa Kiristoosiitiif kan bitamtan ta'a. Kiristoos immoo guutuu mana kiristaanaa akkuma ta'e qaamni isaa kan fayyisu akkuma ta'e abbaan warraa immoo mataa haadha warraa isaati. Abbaan warraa mataa haadha warraa isaati. Kiristoos immoo guutuu mana kiristaanaati. Haa ta'u malee manni kiristaanaa Kiristoosiif akka isheen bitamtu akkuma kana niitoliin immoo haadha warroonni immoo abbaa warroota keessaniiti bitamaa jechuudhaan kabaja mana kiristaanaa fakkeenya kiristaanotaa abbaa warraa fi haadha warraa Kiristoosii fi dhiiraa dubartii fakkeenya kanaan Kiristoos nu barsiisa. Qulqulleettii mana kiristaanaa gaafa yaadnu hundumaaf mana kiristaanaa bakka kadhannaa, bakka qajeelummaa, dubbii sagalee Waaqayyoo itti barannu ta'uusaa beeknee mana kiristaanaa gaafa deemnu kabaja sodaadhaan gara mana kiristaanaa deemnee sirna qulqulleessaa irratti, qiddaasee irratti argamne waa'ee badii keenyaa boonyee deddeebi'uun nu barbaachisa. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Guyyaan 6ffaan maal jedha? Barumsi keenya itti fufaa